Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa ammalee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu jalqaba. Oduu galgal kan isiniif dhiyeessin keessaa Suudaan laf qabannee jirru gadi dhiifnuu jetti. Sanyiin geedal diimtuu dhabamuuf deemtii sodaatan. Waggaa lamaan haxaa dhukkuba saree maraatti reebisii jedhamuu fi distemperii irraa kan ka'e baay'een isaanii miidhamanii jiranii yookaan dhumanii jiranii. Baqattoota Eertiraa maaf Niijer keessatti hiriira ba'uu jirti sagantaa keessatti sanbeessimna. Iraakitti namni 32 boombiin lubbuu dhabuuf. Oduu biraalee qabadhee dhiyaadha. An asli galgalooti nu dhiyaadha. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan gaazexeessaan TV Tigraay Daawit Kabadaa ka Tigraayitti reeffisaa dhiyoo argame dhiyoo manidhaatii bahee jedhan. Eegii humnooti federaalaa magaala Maqalee to'ateen duuba dhaabbati TV Tigraay hojii takka eegaltaasifame hojjettooti hojii deebi'uuf yaaman. Yaamichi kan hordofuun hojii akka deebi'ee Daawit akkuma hojii deebi'een guyyoota muraasa hidhamee ture jedhu waa'ee isaa. Ajjeefamuun isaa ka dhagahame guyyaa 3 eegii manidhaatii bahe. Daawit eenyu akkamiin ajjeefame hirpha gammachuun nutti hima. Gaazexeessitoonni biroo televezyiinii Tigraay keessa hojjetan BBC'tti akka himanitti gaazexeessaa Daawit Kabbadaarayaa dhiyeenya magaalaa Maqalee bakka Hadii Haawus jedhamutti nama biraa wajjiniin konkolaataa keessatti ajjeefamanii argaman. Reeffi isaanii kan argame roobii amajjii 20 ganama yoo ta'u yoom akka ajjeefaman addan baafamne. Reeffa Daawit fayii kan kaasan hojjettoonni fannoo diimaa waa'ee du'a isaatii hiriyoota isaa televezyiinii Tigraay keessa wajjiniin hojjetaa turanitti himane. Waajjira nageenyaa naannichaa bulchiinsa yeroo Tigraayin hundeeffame kan hoogganan obbo Waaltaa Aragoot waa'ee taatee kana ammaatti odeeffannoo qaban omtuu akka hin jirre BBC'tti himaniiru. BBC'n dhimma kanarratti aangawoota naannichaa biroorraas odeeffannoon arganne. Nageenya isaaf jecha maqaansaa akka hin eeramne kan gaafate hiriyaan Daawit tokko namoonni ajjeefamanii argaman kunneen lamaanuu rasaasaan du'uu BBC'tti himeera. Haa ta'u malee odeeffannoon kunis qondaaltota nageenyaa naannichaatiin hin mirkanoofne. Daawit hidhamee akka turee fi sababii maaliin akka hidhame aangawoota naannichaarraas mirkaneeffachuun hin danda'amne. Daawit otoo Tigraay TV'tti hin mindeeffameen dura waggoota hedduuf televezyiinii biyyaalessaa ETV irra magaalaa Finfinnee keessatti hojjeteera. Erga ETV gadhiisee baheen boodas waggoota hedduuf barruu mataasaa afaan Tigriffaatiin qopheessaa tureera. Boodarras damee TV Tigraay kan magaalaa Finfinneetti argamutti mindeeffamuun hanga bara darbe cufamutti hojjetaa tureera. Isaan boodas gara waajjira muummee TV Tigraay Maqaleetti darbe. Namoonni ajjeefaman kunneen lamaanuu magaalaa Maqalee Bataskaanaa Bunaa Aragaawii jedhamutti sirna awwaalcha isaanii raawwateera. Dhaabbati mirga gaazexeessitootaatiif falmuu fi walaabummaa miidiyaaleef hojjetu Committee to Protect Journalists ibsimutti waggaa dabree baaseen sadarkaa addunyaatti hidhaan gaazexeessitoota hammaachuu hime ture. SPJ'n gabaasisaa kanaan Itoophiyaa fi Beelaruus biyyaalee lakkoofsi gaazexeessitoota hidhamanitti dabalan ta'uu hima. Itoophiyaatti gaazexeessitooti 7 hidharraa akka jiran himuun baay'een isaanii raagaan osoo irratti hin dhiyaatiin qorannaaf jedhamee hidharraa tursiifamaa jiraachuu gabaasichi ibsa. Bineensi marartoo qabu geedalii diimtuun addunyaa keessaa Itoophiyaa qofaatti argamtu baduuf deemtii jedhanii sodaatan. Geedalituun hawwata turistii taate Oromiyaa Pakiiwwan Baalee Farsiitti argamti. Warri geedal kunuunsuu fi qabeenya uumamaaf quuqaman xiyyeeffannoo mala argachuu baannaan sanyiin bineensi kana baduu hin ooluu jedhu Abbi Idris Eegoo maneejera sagantaa eegumsa geedal diimaa. Yoo dhugaa dubbanne bineensi kun baduudhaaf kan rakkoon hedduu isaan marse akka ta'e eenyuun hin beeka. Yeroo hunda rakkoon adda addaa waan isaan mudatuuf baay'inni isaanii akka tokkotti hin taa'u yookaan ol ka'a yookaan gadi bu'aa sababa dhukkuba saree maraattee kanarraa kan ka'e baay'inni isaanii yeroo kamiyyuu akka tokkotti taa'ee hin beeku. Kanaaf baay'inni isaanii 500 gadi ta'a jedheetii yaada. Yoo baay'inni isaanii dabaluu baate lubbuun isaanii yookaan sanyiin isaanii akka addunyaa kanarraa hin banne waajjirri kun waan baay'ee isaaniif godhee jira. Fakkeenya yoo keenya ta'e saroota paarkii keessaa fi paarkii ala jiran kan jedaloota kanaan marfaman yookaan dhukkuba saroota kana irraa gara jedaloota daddarbaa isaan miidhaa turan kanaaf talaalli saroota kennaa jirra. Kanaafis yeroo dhukkubni jedalootattis ka'u akka sanyiin isaanii hundeedhaan hin cinne
dhumarraa yoo buluu isaaniif yoo baraaruu baanne akka sanyiin isaanii cinne paartiiwwan gaarii hin taanee fi waajjira Duraawwitii Itoophiyaa wajjin ta'uudhaan talaallii kennaa fi jirra jechuudha yeroo dhukkubni itti qabu isaaniifis. Akkuma biyyatti yoo laalle daawwannoonni biyya adda addaa irraa sababa jeedaloota kana laaluudhaaf guddumaatanii biyya kana dhufanii yeroo biyya kana dhufanii naannoodhaafis ta'ee akka mootummaatis galii adda addaa irraa argachuu waan danda'amuuf siin baduun miidhama malee bu'aa nuuf hin kennitu. Sadarkaa ittaanaatti gorsa Daayireektara olaanaa Abbaa Taayitaa Eegumsi Naannoo Bosonaaf Jijjiirama Oromiyaa obbo Diidhaa Dirribaa yaaddoo ka'eef deebii qaba. Iddoo bineensi kun bineensa jeedala gidduutti argamtu kun mukti jiru taatoo yoo afaan Oromootiin taatoo jedhama qamadheetiin jedhama. Isaantu baay'inaan argama. Mukti kun hin dheedama horiin nyaata yeroo baay'ee. Isaanis achuma keessatti argamu. Yeroo tokko darbee ogeeyyinaalii waggaa 3 waggaa 4tti namoonni hubannoo gaarraa kan hin taane akkuma aadaatti beekanuma itti qabsiisuu waan akkasitti mul'ata. Kun immoo qabeenya dhimmiidhaa bineensota achi keessa jiraatanis dhimmiidhaa. Yeroo tokko lubbuu namaarra iddootti namni gubate jira. Iddootti manni namaa gubate jira. Inni kun akka hin geenye inni guddaan hawaasa naannoo sana jiru dammaqsuudha. Bara baraan akka ibiddi kun hin qabanne amma keessatti caasaan abbaa taayitaa eegumsa naannoo bosonaaf jijjiirama qilleensaa akka caasaa dhaabbata bosonaa tokkotti kan murtaa'e miti sochiin godhamaa jira. Hubannoon namaa amma tokko ol ka'ee jira. Kanaaf ibiddi akka hin kaane tokko barsiisuudha hubannoo kennuudha. Yoo ka'e immoo hawaasni naannoo sana jiru durumaa'ee caasaa nageenya caasaa mootummaa wajjin ta'e ibiddi sun osoo rakkoon uumin akka to'atamu akka hojiin hojjetamaa jira. Akka Oromiyaatti yoo ilaallu akka dhaabbata bosonaatti akka abbaa taayitaa eegumsa naannootti amma yoo naannoo Cilaadoo fa'aa ilaalamu gaara sana ilaaltan bineensi karaa irratti mul'ata. Dabaleera baay'een isaanii jechuun hin danda'ama. Yeroo dhiyoo kana bineensa akka gadamsaa ni argatamsa baddaa argeera ofii kootii jedhanii baay'een isaanii dabalaa jira. Iddootti kanaan dura mul'achaa jiru. Ilmoonni beelada diimtuus baay'inaan mul'achaa jirti. Kanaaf amma tokko namni harkarraa kan saaphateera haalli jiru mijaa'aadha jechuun hin danda'ama. Akka bosoon hin gubne hubannoo hawaasa cimsuun alaatti saroota tallaaluun dhibee saree akka geedalaatiin dabarree to'achuu fi gargaaraa jedhu ogeessonni kunuunsa bineensaa. Sareen pakkii seenuun dhibee itti dabarsuun alaatti nyaatallee jala saamtii jedhan. Dhaggeeffattootni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaniif dhiyeessaa jalqabaan pireezidantiin US haaraan Joo Baayiden lammiilee Ameerikaa COVID-19 irra ittisuuf murtee ciccimaa 10 mallatteessuuf deemu. Tan keessaa tallaaluu dafanii akka fixan qorannoo COVID akka itti dabalanii fi meeshaa ofirra ittisaniin maaskii guddisanii akka oomishan. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp karaa qajeelan COVID hin laallee jedhanii guddum qeeqan. Balaa ibiddaa ka dhaabbata guddaa addunyaa tallaalii oomishuutti ka'een namshaniitti lubbuu dhabee jedhan. Ibiddi kun manjaaruu jiranirra jalqaba. Dhaabbatichi garuu tallaalii oomishuun hin dhaabbatu jedhe. Badi balleessaan magaal Bagdaad Iraaq keessatti fudhuqqaase lubbuu nam 32 galaafatee nam 100 madeesse. Jarri kun lamaan gabaa wayaa jidduu nama hedduutu fudhuqqaasee miidhaa dhaqqabsiise. Hagammaa gareen itti gaafatama fudhatti hin jirtu. Gamtaan Awurooppaa miidhaan siyaasaa keessuma kan mormitootaa yaaddessaa jedhu Yuugaandaa keessatti. Yuugaandaan kan torbaan dabree filannoo turte Yoweri Museveni ka'eegii barkum 1986 barcuma turee deeffatti. Filannoo tanirraatti mormitoota hedduun miidhamtee intarneetiin cufamtee miidiyaaleen ukkaanfame. Miseensonni daa'iman haadha jala hatuun gurguran Gaana keessatti qabaman. Warri kun ka daa'ima kominii dhalatuun haadha jala hatu $5,000tiin ijoollee lama poolisii dubbitan qorachuu jiru gurgurat. Namni qaban keessa daktaroota Nasiif haadholee lama. Hoogganaan olaanaan Soomaaliyaa tokko Armagaal Mogadishuutti akkuma wallaansa takkii deebi'een ijjeefamu. Abdii Hakiim Dhagajjuun duraan dho'is bombii keessatti madaa'ee takkii wallaanachuu deema. Mootummaan qorachuu jirra warri ijjeese hin qabanii jedhe.
kaabinee masrii seer dubur gudeedan yookaan dubur gururaniif jajjabeessuuf adabiidhaa waggaa 20 kaa'e akka qorannaa waggaa 2018 agarsiiftutti dubartoota gan 15 olii harka 90 gudeedan yookiin gururaniif seerii haaraan kun pireezidentiif paarlamaa irbaa jedhan. Namni siyaasaa beekamaan Afrikaa Kibbaa Jackson Mudembuun COVID-19 lubbuu dhabuu Cyril Ramaphosa him. Jackson ka waggaa dheeraa paatii biyya bulchuu ANC waliin hojjete nam cimaa jedhe pireezidantiin South Africa Cyril Ramaphosa akka nam miidiyaaf namoota siyaasaa akka nam miidiyaaf nam siyaasaatiif war miidiyaa walitti fidee jedhan. Baqattooti Eertiraaf Soomaaliyaa guyyaa afuraffaaf biiroo dhaabbata UNHCR kan magaalaa Niamey nijaa jirduraatti hiriira ba'aa jirti. Baqattooti tun tabiyyi isaanii duraan Liibiyaa baqattee rakkoo nageenyaaf jecha dhaabbatichi nijaa godaansis. Eegii suni gan 3 olii achi jirti. Amma biisadaffaaf deemuu nu tursanii jettee hiriira ba'aa jirti. Warri kun ka BBC'n dubbisee guddoo obsinee jedhe. ثلاثة عامات نبذ لنا حجر أمكن waggaa sadii dura ture gara biyya kanaatti kan nu fidan erga waggaa lamaaf eegganne booda jarmaniyyannoo keenya fudhatte erga gaaffiif deebiin waliin taasisanii booda ashaaraa keenya fudhatanii qorannoo fayyaas taasifachuudhaan dhumarratti balali'uuf eeggachaa turre haa ta'u malee sababa koronaa vaayirasii waggaa darbe ebila keessa uumameen balaliin dhaabbate erga sanaatii biyyoonni biroon akka Kanaadaa, Finlaand, Siwiidinii fi kaan hojii jalqabaniyyuu jarman nutti hin deebine kanaaf sagalee keenya dhageessifachuuf waajjira UNHCR Niamey duratti hiriira bahaa jirra. Ijoollee dubartootaa fi namoota qaama hir'uu ta'an dabalannee guyyoota 3 hiriirarra jirra. UNHCR deebii nuuf hin kennine. Jarman deebii atattamaa akka nuuf kennituufis ni gaafanne. Jiraachaa kan jirru nyaata nuuf gumaatamuu fi kan obboloottan keenya kaampicha keessa jiran irraa nuuf ergamuun asitti baay'ee waan taaneef guyyaatti al tokkicha qofaa nyaanna wanti biraa hin jiru. Itti gaafatamtuun UNHCR Nijaat Alexandra Moreelin gam kennan waan cufu hojjannee jirra dhimmi kun nu hin laallatu jette. Waajjira fuuldura taa'anii daayaspooraa Eertiraa addunyaarra jiran maraaf barreessuun akka isaan hin barbaachifnetti himeera. Sababiin isaas UNHCR osoo hin taane Jarmaniin waan eegaa jiraniif hin hojjetu. UNHCR miti Jarman malee sababii COVID irraan kan ka'es socho'uu hin danda'an. Ajajaan humnoota waraana Suudaan Leeftinant Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan Suudaan Itoophiyaa wal waraanuu akka hin feene dubbata. Ibsa ajajoota waraana biyyaatii henneen Abdul Fattaan Itoophiyaa wal loluu hin barbaannu garuu laf qabannee jirru gadi hin dhiibnuu jedha. Mootummaan Itoophiyaa loltoonni Suudaan laf qonnaan bultoota Itoophiyaa misoomsaa turan to'achuu isaanii komatanii turan. Suudaan ammoo ministeerri muummee Abiy Ahmad lafee gaanuun jedhee jettee dubbatte. Itoophiyaan tani mormite. Ibsa kaleessa ajajoota waraanaa biyyattii sadarkaa jeneraalummaa garaagaraa irra jiraniif kennaniin ajajaan humna waraanaa Sudaan Leetanaal Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan Sudaan Itoophiyaa waliin wal waraanuu akka hin feene dubbatan. Sudaan waliigaltee mirga seeraan qabdu eeguuf irra gahuu fi daangaan akka sararamu feetii jedhu Abdul Fattah Al-Burhaan. Itoophiyaan ammoo Sudaan lafa naannoo daangaa seeraan ala qabatteerti jettu akka gadhiistu barbaaddi. Biyyattiin lafa 3 bara 2020 qabatte haala kamiinuu kooti jechuu akka hin dandeenye simaniiru. Loltoonni Sudaan waraanni Itoophiyaa lola Tigraayin ko'ommachuu daheeffachuun daangaa qaxxaamuruun lafa to'achuu fi qabeenya qonnaan bultootaa mancaasuu himatti Itoophiyaan. Biyyootni lamaan walitti bu'iinsa uumame yeroo garaagaraatti mariin furuuf yaaliin taasisan hin milkoofne. Muddamni Itoophiyaaf Sudaan jidduu jiru kun fedhii mootummaa Sudaan osoo hin taane qaama sadaffaatu duuba jira jetti Itoophiyaan. Ajajaa olaanaan raayyaa ittisa Itoophiyaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa Sudaan kiyyoo qaamni sadaffaan gara waraanaa akka seentuuf kaa'eefiin qabamuu hin qabdu jechuu isaanii FBC'n gabaaseera.
Dhaggeeffattootni sagantaan keenya galgal kanaa ganumaan waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Qopheessan sagantaa kanaa Biraanuu Gammachuu ture. Gam teknikaatiin Deevis Masaaru, an Aslii Galgalooti, Akborii isaatti akkana nagaa waaqa heebbulaa oraa bulaa deeban.